ديمتي نركي فقوف حلالا بيا في مالتو قهمي سلا أرومياتو بيا جعللا المان خدو فيتو كبلبلا يفيتي كبي بوباتي جلا يفيتي كبي بوباتي جلا harka wada beti alanala wali fistola. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota chaanala Huuseevaayinii qophii daawwannaa kana keessatti bosonaalee Oromiyaatii fi iddoo gola Oromiyaa garaagaraa isiniif qopheessuudhaaf qopheessee jira. Hanqadhuma sagantaatti nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Chaanala keenya sabskiraayib godhuudhaan nu deeggaraa nu jajjabeessaa isiniin jenna. isin dharraate harmeen teessanii baga dhuftanii nu daawwattanii harmee Oromiyaa yaada baaftanii balloof rakkottiis narraan deessinii mayyuu jaama mayyuu biitii sheema makaliftan ala abbayyaansa khana biitii sheema makalif qabu tan irra dhalate Tana kuno bakki inni irra dhalate tullaamu inni isaatis haqunce buufatee kattaa'u kana amma gaa moggaasaa jirta malee ammallee garaacha isii hin dhayne bakka tana. Iddoo ana maqaan sii maal jedhama? Iddoo tana tulluu janiin. Raasaa mayyuu irraa tulluu baalee janiin. Daawwachuudhaaf dhuftan jechuudha. Daawwachuuf dhufne. Abbaayyan sa'aatii fi sheemu makkalii fi daawwiidhaa dhufe akkasitti isaan garsiisu jirra nutis. Akkuma tulluu baalee daawwannetti karaa guddaa roggeetti deemutti qaceeluudhaan xiqqoo karaa maddii bitaatti karaa haroo hara marfataatti cimaqu xiqqaarratti achi mayni haroo hara marfataa daawwachuudhaaf yaana. Hanqadhuma sagantaatti nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Leensi fi hedduu miidhagaa qabeenya uumaa. Haroon hara marfataa gaa ilmaan Oromoo hedduunis diinarraa hambisuudhaaf jecha kanneen aarsaa lubbuu kafalanis jiru. Dhibbaatamatti kan lakkaa'aman ilmaan Oromoo aanamayyuu keessa jiraatan wareegama qaaliidhaan diinarraa hambisuu danda'anii jiru. Haroon hara marfataa akkuma laaltan kanatti caffee fi mukkeen garaagaraatii isii keessatti biqilee kan dirreetti mul'atu yoo ta'u haroo haramaayaatiin kan qixxaattu ta'uus isin beeksifna. Haroon hara marfataa albuudaa fi wanneen garaagaraas keessatti kan argamu yoo ta'u bal'inni isiitis lafa kiiloomeetiratti lakkaa'amudha. Kanneen mukkeen irra jiran kunis isidha. Yeroo ammaan tana haroon hara marfataa mukkeen garaagaraatii fi caffeedhaan liqimfamtee jirti. Waa'ee kanarratti qaamni dhimmi ilaallatu asitti argame haroon tun akka qulqullooytu godhuu qaba jechuudhaan hawaasni naannawaa Huuseevaayiniitti himee jira. Haroon hara marfataa dachii baay'ee guddootii fi haroo bishaan sirriitti kuufattudha. Hawaasni naannawaa kuduraa fi muduraalee dhaabuu kan danda'u yoo ta'u bishaan abdii guddoo fi kuduraa fi muduraalee isa kunuunfame kan bakkaan gahuu danda'a jedhamee yaadamudha. Egaa nutis qophii daawwii gola Oromiyaa kana asumarratti kan goolabnu yoo ta'u hanqaa qophii daawwii gola Oromiyaa kutaa lammaffaan walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Horaa bulaa deebana badhaadha. جنات لفا بريد النسي أورومياتو تنقلبي فدسي المان خيرو فين أفقم ما تيسي سيمادو هندا يفي ما تنسي بريد نخيت نفقر سيسي إبسي ملسي